Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Bilboo Caalaati. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraa mata duree garaagaraati irratti karaa fuula chaanaalii YouTube Dr. Bilboo Caalaa jedhu kanaan barnoota fayyaa garaagaraa irratti afaan Oromoodhaan waan beeknurraa hubannoo waan ta'u isiniif qoodaa turre. Bu'uuruma kanaan gaa har'as akkuma mata dureetti argitan kana waa'ee bobuu mataa irratti mata duree kana qabadhee dhufeetan jira. Egaa bobuu mataa maali? Akkamitti immoo gosni isaa maal fakkaata? Akkasumas immoo waa'ee migraine headache specially arraan xiyyeeffannu migraine headache irratti migraine headache maal inni bobuu mataa kaanirraa akkamitti adda ba'a? Akkamittiin immoo of deeggarraa? Akkamitti waan kun akka nutti hin kaanirree goonaa kan jedhu kana isinitti muufan dhufee warri chaanaalii keenya faaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Warri duraan chaanaalii kiyya immoo subscribe gootanii maatii turtan viidiyoo keenya like godhaa. Jalqabaa kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti. Egaa mata dureen guyyaa har'aa qabadhee dhufe keessaa gosoota bobuu mataa yookaan immoo normally bobuu mataa akka lamatti qoodama. Primary headache and secondary headache jedhamee bakka lamatti qoodama. Primary headache kan jedhamu bobuu mataa sun ofuma isaatinuu of danda'ee dhukkubaa jechuudha. Mallattoo dhukkuba biraatti ta'aa osoo hin taane ofuma isaatinuu of danda'ee dhukkubaa jechuudha. Achi keessaa gaa primary headache san keessaa inni tokko migraine headache kan namni baay'een itti rakkatudha jechuudha. Migraine headache gosoota primary headache keessaa isa tokko yeroo ta'u akkamittiin bobuun mataa migraine kuni bobuu mataa kaanirraa adda ittiin ba'a kan jedhuu fi gargaarsa isarratti godhamudha. Har'a specifically kanan irratti xiyyeeffadhee isinitti himu jechuudha. Egaa migraine headache maanni migraine headache gosoota primary headache keessaa isa tokko yeroo ta'u kan inni dhukkubbii kaan bobuu mataa kaanirraa adda ittiin ba'u tokkoffaa bobuun mataa isaa usually karaa tokko qofaan yookaan karaa bitaa yookaan immoo mataa karaa mirgaa unilateral karaa tokko. Lammaffaa bobuun mataa kun ol cabsaa fi garaa hammeechaa wajjiniin dabalataan ni jiraata. Sadaffaa ifti yookaan immoo sagaleen ni hammeessa. Bobuun mataa kana ifti yookaan sagaleen ni hammeessa. Arfaffaa maatii keessallee jiraata wanti kun maatii keessallee ni jiraata. Shanaffaa turtii sa'aatii isaatillee sa'aatii usually sa'aatii 4 haga 72 namarra turaa jechuudha. Sa'aatii 4 hanga 72 namarra tura. Wantoonni kunniin yoo jiraatan bobuun mataa kun yeroo yeroodhaan kan deddeebi'u ta'e akkuma jenne karaa tokkoon ta'e ol cabsaaf garaa hammeechuu kan dabalataan qabu ta'e maatii keessa yoo jiraate sa'aatii 4 hanga 72 gidduu yoo jiraate inni kun maal jedhama migraine headache yookaan immoo migraine headache jedhama yookaan immoo afaan Oromootiin migraine jennee waamna jechuudha. Afaan Oromoodhaan termii of danda'e waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf egaa kana akkanatti akka adda hoo baasne inni mooxaan wanti ijoommaa inni maaltu godhamuu qaba? Namoonni migraine headache qabanii akkamitti of deeggaruu kan maal gochuu qabu kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Tokko wanti ijoon wanta headache kana yookaan dhukkubbii mataa kana namatti kaasu adda baafachuu. This is critical by the one issue ijoodha jechuudha. Namoonni tokko tokko odoo bobuun mataa migraine kun itti deddeebi'ee isaan rakkisu waan dhukkubbii mataa kana itti kaasan adda baasanii hin beekanii jechuudha. Kanaaf wanti ijoon adda baafachuudha. Isaaf tarii akka falaatitti kan fayyadaman yeroo dura waan kun jalqabu like diyaarii qopheeffachuu, galmee qopheeffachuudhaan gaafa itti ka'u san har'a maaltu natti kaasee kana. Boroo marsaa itti maaltu natti kaasee kana jedhanii dokumentii godhachuu. Guyyaa wajjiniin waan itti kaasisan. Like hirriba dhabuudha moo, aariidha moo, nyaata garaagaraati moo, wanta foolii qabu moo, qoricha adda addaa fudhatameeti moo maaltu itti kaasan jedhu kana dokumentii godhachuudhaan wanta bobuu mataa kana migraine yookaan immoo bobuu mataa amma jenne kana wanta namatti kaasu adda baafachuudha jechuudha. Wanti ijoon adda erga baafatanii yoo isarraa of eeguu tokko akka hikkiminnaatti kun jechuudha. Lammaffaa restii gochuu. Restii yoo goonu akkuma dura jedhe bobuu mataa migraine ifaa fi sagaleedhaan ni hammaata. Kanaaf namni waan kun itti ka'e bakka ifti hin jirre bakka sagaleen hin jirre bakka quietii ta'e bakka callisaa fi dukkanaa ta'e akka boqotu barbaadama jechuudha. Maaliifini sammuun nama migraine headache kana qabu sensitiividha jechuudha. Sensitiivii waan ta'eef waan kun itti hammaataa jechuudha. Kanaaf bakka daarkii ta'e bakka dukkanaa fi sagalee hin qabne boqochuu qaba jechuudha. Inni sadaffaan cold compression. Namni kun yoo dhukkubbii mataa kun erga itti ka'ee booda mataa isaallee wanna qabbanaadhaan bishaan qorraadhaan ta'uu danda'a. Wanta qabbanaadhaan mataa isaa qabbaneeffachuu uffata qabbanaadhaan
addasaa mataasaa tuttuquun illee waan kun akka itti fooyya'u godha jechuudha. Arfaffaan dhangala'aa gahaa fudhachuu. Dehydration yookaan immoo dhangala'aa gahaa fudhachuun namoota dhukkubni kun itti ka'ee jiru irratti itti hammeessa waan ta'eef bishaan sirriitti dhuguun illee migraine headache yeroodhaaf yeroo itti ka'e sanitti ni fooyyessa jechuudha. Inni biraan kaaffeen illee hanga tokko ni fooyyessa. Wantoonni kaaffeen of keessaa qaban wanta akka bunaa, shaayii kun faan illee hanga tokko relief itti godha jechuudha. Relief itti godha. Inni biraan yoo didee kanaan didee antipeenii fudhachuudha. Antipeeniin gosa garaagaraa fudhatamuu danda'a. Garuu immoo usually tarii namoota tokko qorichoota fudhachuu irratti of eeggannoodhaan fudhatamuu qaba waan jiruuf isa ogeessa mariisuu barbaachisa yeroo akkasii. Sanarraan kan hafe dhukkubbii migraine headacheedhaaf antipeenii mana jirurree fudhachuu danda'u yoo dhukkubni turuun jiraatin yoo dubartii sun garaattan hin baanne ta'e haalli kondiishiniin addaa hin jiraanne antipeenii mana jiru fudhachuu danda'u jechuudha. Yoo dhukkubbiin mataa sun giddu galeessaa hanga xinnaa ta'e yoo hamaa ta'e mana yaalaa deemuu barbaachisa. Moor mana yaalattis wantoonni godhamu wantoota deeggarsaaf godhatan malee waan guutumaan guututti dhukkuba kana duubatti deebisuu miti jechuudha. Kanaaf gaa kunneen wantoota migraine headacheedhaa godhamuu qabanii fi akkamitti akka migraine headache bo'uu mataa kaanirraa addatti baafnudha jechuudha. Kanaan wal qabatee wanti ijoon fi tasuma dagatamuu hin qabne bo'uun mataa kun migraine headacheeti. Bo'uun mataa inni mallattoo biraa dabalataan qabu. Fakkeenyaan akka qaama gubaan hoo jiraate, kirkirsuun hoo jiraate, ol cabsaa, gaggabsuu, dhukkubbii sun reefan jalqabe yoo ta'e inni kunneen mallattoo dhukkuba biraa ta'uu agarsiisa waan ta'eef yeroo kun jiraatu battaluma san gara mana yaalaa dhaquu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ani har'aa kanumaan qabadhee dhufee fayyaa ta'a.